Hai uummata qashtii akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha jira siniin jedha baga jiraattanii isinillee ani har'aa keessummaa ajaa'ibaa tokko bunni hin jiru bunaan nama simata miti Oromoon ani keessummaa haaraadhaan siniin jedha warra fedha qabdan na simadhaa siniin jedha uummata qashtii uummata yuutuubii keessa jirtan jechuudha ani yuutuubii koo beeksisachuun dhufe har'aa warri karaa furnee mirreessaa jedhu na beektanii asiin koottaan siniin jedha yuutuubiin alaa gubatee yookaan immooti sirrii ta'uu dide waan ta'eef kan haara bana'eera sababa isin argaa keessanii dhugaa yuutuubiin seera isaa guutee waan hin jirreef naasirrachuu dide jechuudha kanaaf yuutuubii haara bana'ee jira waan ta'eef yuutuubii koo beeksisachuu waan dhufeef warri fedha qabdani sheerii naa godha laayikii illee naa godha dhugaan siniin jedha sabiskiraayibii illee naa godha siniin jedha karaa yuutuubii karaa tiiktookii kamiyyuu haa ta'u rakkoon qabu liinkii isaa gadi tuqaatii koomentii ijoollee jalatti illee naa akka rakkoo tokko hin qabu siniin jedha dhageessanii wal haa guddisnu siniin jedha namni gaarii namaa yaadu gaarii mataa fi dhugaan siniin jedha mee warri yaaduma keessan xiinsammuma keessan kana waan gaarii yaaddanii namaaf gaarii yaaddanii otoo isin hin beekiin immoo waan ta'e tokko isinii ta'e hin beeku yookaan namuma ta'e waan humna keessanii hin danda'uuni nama gargaartanii oolmaan sun immoo dafee isinii deebi'ee hin beeku kanaaf iyyuusa sabiskiraayibii sheerii laayikii illee naa godhaan siniin jedha na jajjabeessaa siniin jedha yuutuubii irraa fagaa'een ture itti aaree dhuga maaliifi sa'aatiin naa guutuu didee isinillee haamilee naa ta'uu diddan jennaan baqadheeyyuutti aare tiiktookii maafii FB kanarraan oola siniin jedha ammoo haannaa xabaamanyaa tokkotu naa gamsiise bana unaan jette haarabbanii malee naan jette waan ta'eef haannaa amma sheerii naa go'i eega na jalqabsiiste sheerii naa go'i yoo ta'uu baatee wal argina naafsi bakkatti wal argannu qabna har'aaf malee dhageesse akkasii warri fedha qabdan hunda dandeessuufaa haadha eebbuufaa faayyoo jaalalaafaa oortu beefaa ijoollee baay'ee farra qabdu ani yeenya kana isin hordofuun dhiise malee jechuudha naan isin beeka tokko tokkoon keessan dafaa sheerii naa go'a yoo wal kabajuu yoo taate dhageessanii wal kabajuu jechuudha egaa asirratti waan nuti haasinu tokko jira jechuudha maaster Abinnat akka ukkubaa jiru akka mana yaalaa jiru hundi keessan ni beektu fooyyeerra jira fayyaa jira homaan jedhu kan jedhamu odeeffamaa jira jechuudha suurri isaa kaleessaa far'aa kan gadi ba'e jechuudha suurri kuni baga waaqti isa fayyiseen jedhaanii akkasuma obboloota warra gadda wal fu'an keerii maalii jettu mucaa sana duubaa ittiin gadda wal fu'anii mushurraa ijoolleen kun eega wal fu'anii ji'a fixaniiru ji'a koo lama kee wal fu'anii amma ji'a koo lama keessaa nuti baaneeyyuu hin jirru dhugaan siniin jedha akka aadaa Oromootti dubartii fi dhiirri tokko gaafa wal fu'anii mushurraa kana harkatti baata namni hin kunuunsaa hin kabajaa baga fuutee ji'a gammachuusaa ibsataa mana warraa haqaa bakka ji'a tokko miti hanga ji'a 3-4 iyyuu mushurrummaanii namarraati hin darbuu jechuudha dhageessanii kabajatu malaaf jechuudha har'a teekinooloojii waan dhufeefi xiqqoo ishee waa dubbattee uummata jalaa bahuu abadan hin dandeessu amma ati qoosaafis je'ii qalliifis ze'ii ugumas ze'ii nama jalaa bahuu hin dandeessu bara kana namni yaada isaa ibsachuu hin danda'u waan gola isaa keessaa waan qabu tokko miidiyaa irratti yoo gadi gadhiifate tuffii kana fakkaatu itti roobsitu jechuudha mee maaster Abinnat kana ilaala dhugaan siniin jedhani marqaa isin har'a ittiin wal arrabsitan kana marqaa isin ittiin mi'aan har'a waa'ee namaa ibsanii itti ajandaa godhatanii waa'ee mi'aanii waa'ee marqaa haasaa jirtu miti maaster Abinnat kanaaf maan kadhannisin inni bar hiyyeessa marqaa dhabee qorra keessa ciisu waan nyaatu abee karaarraa nama kadhachaa oolu sana lafaa kasaa oolaa jechuudha mucaan kun dhageessanii marqichumtiyyuu dhibee jechuudha marqaa jechuun nama mi'aanii bar maal taatan dhugaan siniin jedha marqaama kana abee kan beela'u baay'ee jira unummaan kun warri kuushina arabaa keessa jirru marqaa kana hin hawwinaa jechuudha ilaalle dhugaan siniin jedhani ana fakkeenyaan marqaa nan jaalla'a wallagga ta'ullee marqaa nan jaalla'a mee arsii keessatti bicha eenyutu marqaa nyaata arsii keessatti qofa marqaa nyaatamaa
kun sheemiidha dhugaan siniin jedhanii akkamitti akka namni yaadu hin beeku malee namni waa'ee mi'aanii fa'a ajandaa gu'eetii gara gandaatti geessee bara. Amma akka Itoophiyaatti sadarkaa tokkoffaa jee yaada. Uummanni marqaa hin jaallata. Arsii bicha naaseen ageessanii hojiinsaas tokko waan itti cuuphatanii nyaatan garuu garaagara ta'uu danda'a. Tokko adii sa'aatti nyaataa, aananitti nyaataa, dhadhaatti nyaataa, waanuma garaagaraatti nyaachuu danda'a jechuudha. Garuu marqichi tokkuma garaagarummaa tokko hin qabu. Kanaaf iyyuusaa namni tokko fakkeenyaaf amma jechuudha sadarkaa itti amma sadarkaa eessa geenyerra beektu sadarkaa dhiirri tokko haadha manaa fuudhee haati manaa immoo waan gola ishee keessa jiru tokko mi'eessitee abbaa manaa faa kennitu hakaayyuu maan ta'in kabajee irraa fudhatee nyaata taanaan mana isaa keessatti. Isin dirqama otoo abbaan manaa jiru niitii nama ajajuu dandeessu maanni akkasii qoy. Aadaa akkasii eessatti barre moo namni na argu silkiima keessaa waan barbaadinaasaa waan barbaadeen jechuutiin akkuma barbaadan iyyitanii haadha manaa namarraa haasutu isin mushurroo ayyuu. Mushurroo dirqama as baastanii akka isheen haasutu akka isheen dubbattu abbaan manaallee aaree akka inni dubbatu akka inni isinitti mufatu kan taasisaa jiru isini'a. Dhugaan siniin ji'a. Maa of akka abbannash aan fakkeenyaaf beeqalaan kun shiroo nyaachistaa abbaa manaa kee maalii atoo mushuraa ta'ee jiru maa nyaachistire akka nyaachisaa isin dhugaan siniin ji'a. Garuu shiroon kanas barii ittuma alannee ittuma guddanne shiroon biyya keenya keessatti kabaja qaba jechuudha. Fuulee jechuun shiroo masuma nuti irra nyaachaa jirru jechuudha. Waa hundaa danda'a shiroon. Shiroon mana keessa hin jiru taanaan iyyuu jireenyi sitti hin tolu. Shiroon mana keessaa ibe jennaan bakka dubartiimtiyyuu waanuma dubartiin mana keessa jirtu sitti hin fakkaatu. Dhugaan siin jira. Shiroon bakka hundumaa ni jira. Kabajallee ni qaba jechuudha. Kabajallee ni qaba Oromoo Itoophiyaa keessatti jechuudha shiroon dhageessanii. Kanaaf iyyuusaa shiroo haa iyyeessitu hakaayii haa iyyeessitu homaa rakkoo tokko hin qabu. Garuu warri waan akkanaa kan ajandaa gootanii irsaaf niitii akka walitti mufatanii akka asbaanii waa dubbatan warri taasistanii qaanii isaa dhugaa siniin jedhanii dhageessanii maqaa yesu anna ajaa'ibaa jira. Kanadha siniin jedha. Of akka abbaduun barbaachisaa miti. Mee harmeen keessanii gaafa daakuun dhibuu motorrii dhibee jechuudha yookaan waa rafaa gu'ataa yookaan ibsaa badaa yookaan gaazii uumaa gaafa guyyaa 2-3 oolteen beektooti. Esh guyyuma tokkoyyuu hakaayee mulluu nyaatteen beektooti. Mulluu nyaattee gabaatteen beektu tamaareetteen beektu kun soba ni jira ibba ni jira dhugaan siniin jira yeroo hundummoo mijatu. Kanaaf iyyuusaa waanuma gola keenya keessa jiru waanuma argaa guddanne har'a as baatanii biyya arabaa kana teessanii akkana qopheessitee akkana qopheessitee warra akkana jettan kun boru gaafa gola keessan keessaa xiqqoo waa hir'atu waa ibu tarii jireenyi ol si go'ee foon bicha nyaachuu dandeessu warra akkana jettan warra fooniin guddate warra misiraan guddate jechuudha. Inni gaafa ibee jireenyi tokko takka ol takka gadi waan ta'eef gaafa mana kee keessaa waa ibu ati beeqalichuma nyaattaa jechuudha. Marqichi gaafa ibu daakuun sun gaafa ibu dhageessanii. Kanaaf iyyuu namni waan qabu nyaachisaa waan abbaan filate nyaata waan ta'eef namni waan jaallatu nyaata. Otoo abbaan manaa irra jiru isin dabartanii haadha manaa nama ajajuu hin dandeessan. Amma fakkeenyaaf waa qopheessee abbaa manaa koof kenneera yoon ta'e suura ga'ii fa'ee miidiyaarraa yoon as baafa'eera yoo ta'e inni kana naa hojje'uu jee na ajaje jee hojje'ee fi wanta inni jaallatu tokko go'ee fi miidiyaarra immoo nan kaafadhaa jechuudha suura yookaan viidiyoo. Isin as dabartanii wanta inni na ajaje sana go'ee fi garuu isin attamitti kana qopheessite maaliif kana gootee fi naan jechuu dandeessu. Mirga isaa eenyu isinii kenne? Sheemiidha. Aadaa akkanaatti hin guddanne nuti dhugaan siniin jedhani. Mee keessummaa ilaalaa gaafa mana namaa ofu bunaa fi hakaayyuu haa ta'u kabajaan nyaateeti eebbiseeti darbaa jechuudha namni gaafa mana kee ofu. Dhageesse
Har'a namni nan argutti akka barbaadde waa'ee namarra haasa'uun baay'ee sheemi tokko dhugaan siniin jedha. Waan akkanaa hin bariina. Viidiyoo isin as baatanii hojjettan kun seenaaf ta'a. Gaafa har'a miidiyaa kanarra teessanii waan barbaadan haasotanii gaafa biyya galtan immoo namni sun isin arguu danda'a jechuudha. Daawwatootumtiyyuu isin argee gaafa mana keessan dhufu ati garuu shirooma kana laattaa fi dhageesse si taasisan jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee tokko nama garramtu siniin jedha. Marqaa yoo ta'e hunduu hin jaallata. Namni yeroo tokko tokko kanas sanas nyaata qaqayyare waan ta'eef mishirroon immoo kanayyuu tolteeti malee mishirroon hin hojjettu sa'aatii kanatti. Dhugaan siniin jedha mishirroon hanga ji'a lamaa ji'a meeqaattu amma kanatti badaa miti. Maatii marraa tajaajilamte amma teknooloojii fi biyya arabaa waan ta'eef malee jechuudha. Mishirroon tokko hirumtee hin beeku ji'a sadii haa ta'u ji'a lama haa ta'u ji'a tokko haa ta'u hin beeku malee waayyuu harkaan hin qabdu jechuudha. Mana warraati kunuunsa argatti yookaan obboleettii abbaa manaa gargaaraa yookaan warruma abbaa manaa gargaaraa ageesse akkasi waan ta'eef amma kanattuu komii hin qabdu. Borumaafuu jireenya namaa hin tuffatinaa, gola namaa keessa hin fattashinaa, hir'ina namaa hin ilaalinaa, bakka hir'ina namaa hin ilaalina. Dhugaan saniin jedhaani. Ageessanii siifaa eebbifamu bil'aafiyaa ji'aata bira darbaa baqa. Namni waan barbaade nyaachuu danda'a. Ageessanii obboleessa kanaafaa kadhadhaa Paaster Abinnatii kanaafaa isa hiyyeessa gargaaru kana. Isin marqaa waa'ee marqaarra haasotu miti. Marqichumayyuu abee hiyyeessi har'a yoona kana meeqatu karaa ilaalaa jira. Meeqatu obboleessa kana barbaadaa jira. Isa eebochaa jira. Ageessanii yoom marqaa kana hinuu fida, yoom shiroo kana hinuu fida, yoom bishaan nuu fida, yoom birrii waa nuu kenna jee hiyyeessi kan karaa ilaalu. Sababa hanqina dhukkuba kanaatiin har'a hiyyeessa meeqatu beelaa oola. Isin garuu marqaarraa jireenya namaa waan gola namaa keessa waan qadabikoo namaa keessa haasotu dhugaa siniin jedha. Garaa nama kuttu akkasii siniin jedha waan ta'eef mee waan dhumaafuu sheerii sabskraabii laakii naa godhaa warra fedha qabdanii galatoomaa siniin jedha.